Akka mooltan hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo har'aa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin kan isin waliin turu ani Taaddasee Lammaati. Turtii gaarii. Humni waloo shakamtoonni biyya alaa jiran akka dabarfamanii kennaniin hojjechaa jiraachuu isaa ibseera. Humnoota fiinxaleeyyii biyya alaa mandheeffachuudhaan mootummaa naannoo Amaaraa fi Federaalaa humnaan kuffisuudhaan socho'aa akka dabarfamanii kennamaniif hojjechaa jiraachuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Humni waloo nageenya fi tasgabbii qabeenya namoota sirna heera mootummaa humnaan diiguudhaaf dhoksaan socho'aa turan jedhes to'achuudhaaf akka jiru himeera. Humni waloo dhaabbileen nageenya fi tasgabbii gurguddoon biyyattii ijaarame kun dilbata eebela 30 ibsa baaseen humnoonni fiinxaleeyyii dhoksaadhaan gurmaa'uudhaan sochii garagaraa bobba'anitti 50tti siiqan meeshaalee waraanaa garagaraan wajjin to'achuun himuun 10 ol kan ta'an immoo akka barbadaa'an jiran ibsameera. Biyya keessaa fi ala ta'anii oduu sobaa biyya diiguu fi kanneen hojjetaniif dhoksaan gurmaa'anii socho'aa shororkeessummaa keessatti kanneen bobba'an irratti qorannoon geggeeffamaa akka jiruu fi humnoonni shororkeessaa keessa jiraman kanneen biyya alaa jiranii fi biyya keessa jiran interpooliidhaan akkasumas dhaabbilee nageenyaa biyyootii waliin ta'uudhaan dabarfamanii kennamuuf akka seeratti dhiyaatan gochuuf cimsinee akka hojjennu ni beeksisan jedhe mootummaan federaala Itoophiyaa. Humni waloo nageenya fi tasgabbii Itoophiyaa ibsa baase kanaan akka himetti shakkamtoonni kunneen aangawoota olaanaa naannoo Amaaraa ajjeesuu fi qaayeffachuun sirna mootummaa humnaan erga diiganiin booda caasaa mootummaa naannichaa to'achuudhaan mootummaa federaalaa humnaan fonqolchuu biyya keessaa fi alatti gurmaa'uudhaan qindoominaan hojjechaa akka jiran bira ga'ame jedhee beeksisee jira. Qamadii alatti erguuf kan ceeneef sirna karoorsineef cimnee waan hojjenneef jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Alaa galchuurraa alatti erguun kan ceeneef qabeenya qabnu irratti sirnaan karoorsinee cimnee waan hojjenneef jedhan obbo Shimallis miidiyaa hawaasummaa isaaniitti akka ibsanitti imalli badhaadhinaa kan milkaa'uuf diinagdee hirkatummaa deeggarsa alaa jalaa yoo baasne qofaadha. Oomisha alaa galuu hir'isuu fi ergii dabaluuf hojjechaa turuu yaadachiisaniiru. Hojiin qamadii alaa galuu hambisuuf qamadii biyyatti barbaadu oomishuu mootummaan federaalarraa hanga naannoleetti xiyyeeffannaan hojjetamaa turuusaa ibsaniiru. Kunis oomisha biyyattii barbaaddu oomishuurra darbee al ergiif akka oolee kaasanii milkaa'ina kanaafis qonnaan bultoonni shoora olaanaa ba'anii jira jedhani. Mootummaan naannoo Oromiyaa qamadii waggaa guutuu akka oomishuuf deeggarsi barbaachisaa kan jiru yoo ta'u kanaanis oomisha dabalataa jiraachuusaa eeraniiru. Qamadii godina Shawaa Bahaa keessatti aanolee 16 keessatti hektaara 60,000 irratti misoomaa jiru abdii guddaa egeree diinagdee biyya keenyaa kan mirkaneesse ta'uu isaanii himanii jiru. Guyyaatti buddeena 288 kan tolchuu jiddugalli buddeena lammii eebbifameera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kantiibota magaalota biyyattii waliin ta'uudhaan jiddugalicha eebbisuun miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti beeksisaniiru. Sadarkaa indastiraalii buddeena oomishuuf jiddugalichi akka biyyattiitti kan jalqabaa ta'uusaaf guyyaatti buddeena 288 oomishuu akka danda'u eeraniiru. Jiddugalli buddeena lammii ba'aa haadholii kan salphisuu fi buddeena sadarkaa olaanaa oomishuu akka dandeessus ibsaniiru. Qormaatileen keenya ol ta'an waan hin danda'amneef waan fakkaatuuf agarsiistuu danda'u keenya bakkoota garaagaraatti humna maallaqaa fi beekumsa qabanii qindeessuudhaan piroojektota ba'aa jiraattota salphisuu danda'an yoo ijaarame bu'aa guddaan irraa argama jedhanii ibsanii kan Aadde Adaanech jiddugalichi haadholii 2,000 fi damee garaagaraa dargaggoota 1,000 fi walumaa galatti lammiilee 3,000 carraa hojii kan uumu ta'uusaa Aadde Adaanech himaniiru. Abbootiin qabeenyaa ijaarsa jiddugalichaa fi ba'aa haadholii salphisuuf tumsa taasistan hundinuu galateeffama guddaa qabdu jedhaniiran.
Waltajjiin marii barsiisota sadarkaa Finfinneetti geggeeffamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti waltajjiin marii barsiisota mata duree manneen barnootaaf barsiisonni barsiisuuf jedhu geggeeffamaa jira. Mariin barsiisota 5,000 ol irratti hirmaachuun jiran Finfinnee galma miilineemitti geggeeffamaa jira. Waltajjicha irratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dabaleetti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalichaa Mogos Baalchaa qindoominaan magaalittii biiroo fi barsiisonni hirmaatota waltajjii kanaati. Waltajjii kanarratti gaafiiwwan garaagaraatii fi kan manneeniin ol qabatu ni kaa'ama jedhamee eegama. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabanne asirratti goolabnee jirra. Sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaan nu tura.